yeroo ammaan tana argamnu airportii Kaalgaariitti argamna. Gaggeessaa kabajamaa hayyuu keenya yookaan artistii keenya beekamaa fi jaalatamaa Adam Haruun isa gaggeessuudhaaf airportiitti argamna. Kanaaf warri biyya jirtanis yeroo inni dhufetti gaasimannaa isaan malu akka gootaniif abdii qabna. Jaalli akkam jirtu? Akkami deemsa keetti irratti maaltu si dhaga'amu jira? Hedduudhaan gammadee biyyaan uummata 19 dhiibameerraa bahee har'aan kana afeerraatti kadhee afeerraan naa godhatee dhaqee biyya xiyya uummata kiyya arguudhaaf hedduu gammachuu guddoodhaan qabaa jira. Gannamee ergan dhaqin biyya? 19. Bara 19 amata 19 hin dhayne jechuudha. Inshallah Rabbiin nagaan si geessee atis nagaan si haa deebiseenna. Amna gaarii siin jennaa si dura roobee dheebuu si haa baasu si booda si roobee faana si haa tolcheenna. Akkas jecha barsiisaa ammateedhas barreessaa fi walaleessaa jabaadha. Innis jila Adam Haruun wajjin hara biyyaa deemu jira. yeroo amma gartee nama hojii mee qolchina jechuun hojii biyya deemee deemtu maaltu dhagahame waan dhagahamu wallahi haala oromiyaan keessatti wajji gammachuu guddoon dhagahamu hagana jeemataan danda wallahi shalaguun lenna dhibdi gammachuu guddoon galatoomii ramsa biraanii qabdaatee heedar gootota hayyoota keenya isiniif ergu jirra warri biyyaatillee kana caalaa akka jara keenya kana simattanii nu bakannasiistanii gammachiistanii as nu deebistan isin dhaamannaa tattaafte yommuu deebinaa kana Iskandar Adam Haruunis gartee kophaa gadi hin dhiifnu jenneeti gartee jara keenya ilma isaa jecha nagaan Jaafar foto kunoo tokko jila Habiraatis bakka bu'aa Harargeerraa jaalee waa deemu keessaa hunoo injinar Jaafar Ahmad isa unoga akka ajaa'ibatti asitti gaggeessu jenna warri biyyaa haadaraa jara keenya kana nu gammachiisa nu bashannansiisa akkasitti agartee jarri kun haalaan nuti jabaadha dhaamsa keenya illee isiniif ta'anii dhufuu deemanii akkasittidha irraa nuuf fudhadhaa isiniin jenna waan biraa isaan mee waan idaatayyoo qabaatan Jaafar dhaamsoo qabaatte amata meeqatti habiyyan dhaqin amata 15 okay warra lafa kanaa taanee jirra qabbana xamba garsiisana barree jirra وقف لشان يرى ترجرا افتاني ربي فهمتني جرا يا رب خلي ربي وتاده ان شاء الله ربنا جاني سناقي سن هذا كفاضو ابو فاضو Ordinki muti ke wani passport ke sam Live rin jira da ummata keenya kana gaggeessaadhaaf nu waan biraatiin baay'ee wanni itti dhaammannuus hoggaa biyya nu dhaqan akka Harargee bakka bu'anii waan nu bakka bu'anii deemaniif waan guddaa hojjetan jennee ta'eena abdii qabnaa tanaafuu galatooma. Iskandar Adam Haruunis abbaa isaatii wajjin deemu jira. Iskee dhaamsanii qabdaa? Biyyaaf. Dhufu jirra amsa ni beekta. Rabbi nagaan si haa geessu. Inshallah. Gamtee sa'aatis dhaamsoo qabaattee gaggeessaa hayyuu keenya artistii keenya Adam Haruun irratti. Yaa warri biyyaa akka kabajaa agartee qeebalinsa isaanii maloo akka qeebalan abdii qabnaa sirna jechuu jedha. Baay'ee galatoomne. Saya dalam sangkap tu. Anjir.